Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduun ajaa'ibaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduun keenya kunis waajjirri communicationii magaalaa Soqaxaa kan naannoo Amaaraatti argamu Prezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dbratsiyoon to'annaa jala ooluu gabaaseetii jira. Dubbiin kun dhugaadha moo sobaa kan jedhu ilaalla. Dhimma kanarratti communicationii mootummaa naannoo Amaaraas waan dubbatee qaba. Dhugummaa oduu kanaa kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Akkasumas social media irratti namoonni hedduun Dr.Dbratsiyoon akka qabamee gabaasaatii jiru. Oduu qabatamaa kan dhimma kana wal qabate qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Gama biraatiin immoo oduu biyya alaatiin uffanni kubbaa kaachoo fi Baaraak Huseen Obaamaa fi Jaardoon gatii riikardii ta'een gurguramaniitii jiru. Odeessa kanaas bal'inaan gama keessan isiniif dhiyeessina. Akkasuma aktarri fiilmii fi kaameraa aktarri ogeessaa fiilmii dalaguudhaan beekamu Zahaveer Alford jedhamu harki koo fi qaamni koo suuta socho'uu dhaabee jedheetii jira. Dhibee narviitiin qabame. Bal'ina oduu kanaas kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Prezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dbratsiyoon to'annaa seeraa jala oolfamuu maddeen garaagaraa gabaasaatii jiru. Naannoo Amaaraatti bulchaan communicationii aanaa Soqaxaa Prezidantiin mootummaa naannoo Tigraay akka hidhamee fi to'annaa jala oolee kan gabaase yoo ta'u, odeeffannoon kun garuu odeeffannoo qabatamaa akka hin taane AGM mirkaneeffateetii jira. Communicationii aanaa Soqaxaa kan naannoo Amaaraa keessatti argamu madda kana eessaa argate akka gabaasee wanti beekame hin jiru. Communicationii aanaa Soqaxaa odeeffannoo sobaatiin uummata burjaajessuudhaaf yaale malee Prezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dbratsiyoon akka hin qabamnee fi ammallee magaalaa Maqalee gadhiisee gara Hagara Salaamitti baqatee achitti lola ajaa'ibaa gaggeessuudhaaf waraana isaa leenjifataa jiraachuun beekameetii jira. Dr.Dbratsiyoon magaalaa Maqalee kan gadhiise magaalaa Maqalee waraanni Eertiraatii fi waraanni Itoophiyaa kallattii lamaan barbadeessuu waan barbaadanii magaalaa keenyaa barbadeessuu hin barbaadnu sababa jedhuun akka gara Hagara Salaamitti baqatee beeksiseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Prezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dbratsiyoon gara Hagara Salaamitti baqatee achitti liyyuu haayilii fi minishaa isaa sirnaan leenjifatee humna isaa cimsatee deebi'ee waraana hamaa gaggeessuudhaaf of qopheessaa jiraachuutu beekama malee Dbratsiyoon qabameera to'atameera wanti jedhamu olola polotikaatii fi olola sobaa ta'uun beekameetii jira. Ololli kuni akkuma gaafa Jeneraal Birhaanuu Juulaa du'e jedhametti, akkuma gaafa Baacaa Dabalee qabameera jedhametti, akkuma gaafa Jeneraal Taaddasaan booji'ameera yookaan rasaasaan dhahameera jedhame sanitti olola gamaa mooraalii walii ittiin cabsuudhaaf oofan malee Prezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dbratsiyoon hin qabamnes to'annaa jalas hin oolle. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'ee Dr.Dbratsiyoon waa hedduutu haasamaa jira. Namoonni hedduun immoo Dr.Dbratsiyoon baqatanii gama Suudaanitti galaniiru jechuudhaan kallattii garaagaraatiin maqaa Dr.Dbratsiyoon waan inni hin qabne irra tuulaa turuun isaanii ni yaadatama. Garuu ololli kun hundi soba. Dr.Dbratsiyoon ammallee kan argamu naannoo Tigraay keessatti naannoo Maqalee irraa fagaattee kan argamtu naannoo magaalaa Hagara Salaam jedhamtutti baqatanii achitti mishigii jabaa qotataniitiin achitti of ittisaa fi of kunuunsaa akka jiran beekameetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ololli Dr.Dbratsiyoon qabame jedhameetiin haasamu guutumaan guututti dhugaa soba irraa fagaatee akka ta'e AGM qulqulleeffateetii jira. Daawwattoonni fi hordoftoonni keenyaallee odeeffannoo sobaa social media irra naannahaa jirtuun Dr.Dbratsiyoon qabameera wanti jedhamuun akka hin gowwoomfamne gamanumaan isin akeekkachiisuu barbaanna. Ololli kijibaa kallattii PPT fi kallattii wayyaaneetiinis walirratti banan lola caalaa ulfaataa fi kan nama burjaajessuudha. Kanaaf hordoftoonni AGM oduuwwan shakkii irraa qabdan
karratti koomentiitiin waan kana nu mirkaneessi jedhaatiin koomentii keessan nu barreessaa nus koomentii keessan dhaggeeffachuudhaan waan isin shakkisaniif akkasuma waan isin akka mirkaa'u barbaadan faana buune namatti goone hordofnee qulqulleessinee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Odeeffannoon waa'ee gama Dabratsiyooniif Gabra Mikaa'eliin jiru kana fakkaata. Dr.Dbratsiyoon ammallee qabsoo irra jira. Qabsoo hamaa Dr. Abiy Ahmad waliin gaggeessaatii jira. Garuu waraanni isaa miidhamee magaalota gurguddoo naannoo Tigraay keessa jiran gadhiisee Maqaleenis osoo hin hafin irraa ari'amanii gara Hagara Salaamitti akka achi baqatan beekameetii jira. Odeeffannoo kennaan gama biraatiin uffanni kubbaa kaachoo Obaamaa fi Joordaan gatii rikoordii ta'een gurguraman. Huccuun taphataa beekamaa NBA Mike Jordan fi Barack Obama yeroo kubbaa kaachoo uffatan gatii rikoordii haaraa ta'een Los Angelesitti caalbaasiin gurguraman. Sadariyaan Jordan lakkoofsa 23 qabu gaafa inni kilaba Chicago Bulls bara 1984tti mallatteesse uffatee taphatee doolaara 300,000 fi 20,000 yookaan birrii Itoophiyaa miliyoona 12 oliin gurgurameetii jira. Sadariyaan Barack Hussein Obama wayita garee mana barumsaa Poonahoo fi keewwatan ammoo doolaara 192 yookaan birrii Itoophiyaa miliyoona 7.3 ta'uun gurguraman. Kunis uffata ispoortii mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf gatii rikoordii ta'edha. Bara darbee sadariyaan mana barumsaatti uffatan biraa 120,000tti gurguramee ture. Dhaabbanni caalbaasii Julians Action akka jedhutti abbaa Obaamaa uffata kana bara 1979tti kan uffatan yogguu ta'u lakkoofsi isaallee 23 ture. Gaafas gareen Obaamaa dorgommii kubbaa kaachoo kutaa biyya Haawii injifataniiti jiru. Jaalalli Obaamaan kubbaa kaachoof qaban jireenya isaanii hundatti waliin as gaheera. Kitaaba haaraa maxxansan A Promised Land jedhu keessattis dhimma kanaan kaasan. Gareen kubbaa kaachoo intala isaanii Saashaa Waayit leenjisaa turanitti maatii garee morkataarraa qeeqni yookaan yaadni kennameef innis garee Islastified olaanaa kenneefi jira kan jedhu ture. Kanaanis leenjisummaa isaanii dhaban. Ispoorteessaan biliyoonara jalqabaa tahee Michael Jordan bara 1990moota keessa yeroo garee Chicago Bulls waliin tahuun chaampiyoonaa NBA 6 mo'ateetii jira. Dokumentariin The Last Dance jedhuuf waa'ee milkaa'ina garee kanaa agarsiisuun Netflix gubbaa haalaan daawwatamaa ture. Dokumentarii kana keessatti pirezidaantiin Obaamaa namoota afgaaffii kennan keessaa tokko turan. Michael Jordan fi gareen Bulls aadaa jijjiiran jedhan. Rikoordaa amma dura tiishartii Jordan lakkoofsa 23 baafame doolaara 200,000 fi 88 ture. Ji'a waxabajjii keessa caalbaasii si'anaa irratti wantoota dhiyaatan keessaa tiishartiin taphataa beekamaa LeBron James irratti mallatteesse doolaara 100,000 fi 28 gurgurame. Kana malees tiishartiin taphataa beekamaa NFL Colin Kaepernick uffatee San Francisco 49ers yeroof jalqabaaf ittiin taphates gatii rikoordii doolaara 100,000 fi 28 baaseetii jira. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2016tti Kaepernick loogii sanyii irratti hundaa'ee mormuun mallattoo ta'eera. Gaafas taphataan kun wayita faaruun alaabaa Ameerikaa wayita faarsamuun dhaabbachuu didee jilbeenfatee ergasii mallattoon kun diddaa agarsiisus ooleetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa guyyaadhaan kanumaan goolabama. Waa'ee ogeessaa fiilmii Xavier Alford kan dhukkuba narviitiin qabame mootu yoo yeroo qabaanne odeeffannoo keenyaa itti aanu keessatti qabannee kan isiniif dhiyaanu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo
oduun kennaa guyyaa kanaa kanumaan goolabama oduu kennaa yeroo biraatiin oduulee jajjaboo biyya kennaa fi addunyaalessa akkasuma oduu dhimma Afrikaatii fi dhimma waa'ee Oromootiin wal qabatee yeroo gara yerootti faana buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Daawwattoota fi hordoftoota kennaa kabajamoo isinis oduuwwan kennaa yeroo gara yerootti isiniif dhiyeessinu kana bifa salphaa ta'een argachuudhaaf warri YouTube channel kennaa subscribe hin godhin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo odeeffannoo biraatiin hanga wal agaruutti nagaa fi tikka rabbii keessa nuuf jiraadha.